Mastaawashaa qabatanii natti tola. Wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessaa, wangeela Maatiyos keessaa, wangeela Maarqos keessaa iddoo lamaan tokko walii wajjin ilaalla. Mee wangeela Maatiyos boqonnaa 8 lakkoofsa 10 irra kan jiru walii wajjin ilaalla. Maatiyos 8:10 akka jedha. Yesuus kana yommuu dhaga'ee dinqisiifatee warra isa duukaa jiraniin, dhuguma isiniin jedhaa, ani Israa'el keessatti illee eenyu biratti amantii guddaa akkasii hin argine. Ameen. Haleluuyaa. Iddoo kanatti Yesuus Kiristoos akka inni amantii naa'oo hangafa dhibbaa yookaan ajajaa waraanaa tokko dinqisiifatee agarra. Bareechitan wanta dhaggeeffattan ijoo qulfii bareedaa tokko akkasiin qabattan nan abdadha. Nuti kiristaanota waan hundumaarraa kan adda nu godhu maali yoo jettan amantiidha. Waanuma ati itti amanteetu siif amantii keeti. Nama mukatti amanee mukumatti waan amaneef mukti sun isaaf amantii isaati. Nama digimtiitti amanee digimti sanatti waan amaneef wanti sun isaaf amantii isaati. Waanuma ati itti amanteetu siif amantii keedha jechuudha. Garuu kan nama oolchuuf kan itti amanamuun irra jiru tokkicha Waaqayyoo qofa. Egaan anaaf isiniin wanti nama hundumaarraa adda nu godhu isa kana. Waan itti amanne beennaa, eenyuun akka amanne beenna. Garuu yeroo tokko tokko kan nama aarsu amannee gara Waaqayyoo dhufnee garuu isatti amanne kanarraa baay'een keenya amantii hin qabnu. Akka inni nu oolchu, akka inni nu gargaaru, akka inni nu utubu, akka inni nu wajjin ta'u baay'een keenya irraa amantii hin qabnu. Mee achuma wangeelaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wangeeluma Maatiyos boqonnaa 9 lakkoofsa 1-2. Yesuus bidiruu yaabbatee bishaanicha ce'ee gara mandara isaa dhufe. Kunoo jarreen tokko nama dhagni isaa gar tokko du'ee siree irra ciibsanii gara isaa fidan. Yesuus amantiin jarree kanaa yommuu arge namicha isa dhagni isaa gar tokko du'een, ilma koo jabaadhu, cubbuun kee hundinuu siif dhiifameera jedhe. Haleluuyaa. Luqaas Maatiyos 9:1 irratti. Namoota dhukkubsataa gara Yesuus fidan gaafa argu Yesuus dhukkubicha nagarree, mucicha nagarree, dafee amantii isaanii arge. Kana dhaggeeffadhaa. Hangafa dhibbaa kana dafee amantii isaa arge. Namoota dhukkubsataa baatanii dhufaa jiran kana dafee ammam akka inni amane arge. Mee achuma wangeeluma Luqaas boqonnaa 9 lakkoofsa 29 ilaalaa. Luqaas 9:29 akka jedhu. Kana booddee ija isaanii qabee, egaa akkuma amantii keessanii isiniif haa ta'u jedheen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Jaamaadha jarri kun. Namoota jaamoota gara isaa dhufaniin akka amantii kee siif haa ta'uutti jedhe. Akkuma amante siif haa ta'u. Nan jaama yoo jette numa jaamtaa, naaba nama yoo jette immoo numa sii banamaa, akka amantii kee siif haa ta'uutti jedhe. Akkuma amante siif haa ta'u. Waaqayyo na gargaara. Akkuma amante kana siif haa ta'u. Ammayyuu waa'ee amantii xiqqoo akkasii waa qabatanii hin barbaada. Mee achumatti sin deebisa wangeela Maatiyos boqonnaa 14 lakkoofsa 31. Maatiyos 14:31. Yesuus achumaan harka isaa hiixatee isa qabee, yaa namicha amantii hir'uu maaliif mamte jedhee Phexrositti eeggame. Yaa namicha amantii hir'uu. Macaafonni kun waa'ee amantii irra deebi'aa yaasa'u. Maatiyos waa'ee amantii irratti fokas godhee dubbata. Maarqosis kanuma haasa'a. Maarqos boqonnaa 2 lakkoofsa 5.
Yesus amanteen jarree yommuu arge namicha sadhan isaa gar tokko du'een ilma koo cubbuun keessee dhiifame. Isuma sila irra deebi'aasa. Maarqos 4:40 amma iyyuu amantiin qabdanii ilaalaa. Amma Yesus Kiristoos jecha inni ofii isaanitti haasa'aa ture. Achuma Maatiyos wangeeluma Maarqos 11:21-22. Yesus immoo deebisee Waaqayyotti amantii qabaadhaa isaaniin jedhee amantii qabaadhaa. Okay. Macaafonni wangeelonni kun arfan waa'ee amantii fokas godhanii haasa'u. Macaafa wangeela arfan jechuun Maatiyos, Maarqos, Luqaas, Yohaannis waa'ee amantii haasa'u. Mee Maarqos akkas jedheera. Maatiyos akkas jedheera. Luqaas immoo maal jedha? Luqaas 5:20. Luqaas 5:20. Yesus amantii jaraa kana immoo argee isa dhukkubsataadhaan isuma silaa jechuudha. Namicha cubbuun keessiif dhiifameera ittiin jedhee. Achuma Luqaas 7:9. Luqaas 7:9. Yesus kana yommuu dhaga'e dinqisiifatee namoota isa duukaa jiraniin garagalee ani Israa'el keessatti amantii akkasii nagar. Isuma silaa irra deebi'e. Okay. Luqaas dhuga Maarqos akka jedhe amantii murteessaa akka ta'e haasa. Maatiyos kana haasa. Luqaas kana haasa. Yohaannis akka jedha. Egaa hoon sodaatinaa amantii qabaadhaa. Yohaannis 14. Waaqayyotti isa manaa. Anatti isa manaa. Mana baa'u keessa iddoon jira. Lakkoofsa 3-4. Mee Luqaas 18:8 ilaalaa. Luqaas 18:8 isin deebisa. Ani isinittan hima. Dafee dhugaan hin baasaaf haa ta'u iyyuu malee ilmi namaa yommuu dhufu amantii lafa irratti argatinnaa laata. Egaa rakkoon kun ta'e, egaa rakkinni akkasii dhiphinni akkasii ta'e ilmi namaa amantii argatinnaa laata namni amantii gataa jira. Bara ergamootaas yoo ilaaltan hojii ergamootaa 2:11 irratti nu Yihuudoonni amantii warra Yihuudootaa kan fudhanne nuyi warri Qiraxesii fi warri Araboonni isaan kun hojii Waaqayyoo san dinqisiisaa afaan keenyaan dubbatamu dhageenyeeti. Nuti Araboota, nuti warra Gibsiiti, nuti homaan beennu, nuti warra biyya ormaa biyya irraa Beerut jedhamu biyya Arabaa jechuudha. Achi keessaa kan dhufne nuti warra Bershebaati. Homaan beennu Waaqayyo nu gargaaru. Bershebaadhaa dhufne nuti Beerutii dhufne homaan qabnu. Dinqii Waaqayyo hojjetu kana agarree amantiitti dhufne. Agartanii egaa. Meeqa gabaabaadhumatti akka nuuf galuuf waan gabaabaatti qabachuun nurra jiraatu tokkoon gaggabaabsisnitti haasa'a. Waaqayyoon amanaa. Amantii qabaadhaa. Jireenya amantii qabu jiraadhaa. Namni jireenya amantii qabu jiraatu yookaan namni Waaqayyootti amanee jiraatu, namni Waaqayyoon geggeeffamu, namni Waaqayyoon dhaggeeffataa deemu inni nama amantiiti. Inni nama amantiiti. Hallelujah. Sagaleen badee irratti bakka.
Hallelujah. Deebi'eera fakkaataa inni dhaga'ama amma. Okay. Egaan gara jireenya amantiitti yeroon sun deebisu bareechaan dhaggeeffadhaa. Waa shan walii wajjii ilaalla. Tokkoffaa namni jireenya amantii jiraatu, namni Waaqayyootti amanee jiraatu maal ta'a? Akkamittis beekna? Dhumni isaas maal ta'a? Namni jireenya amantii jiraatu. Amantii yoomiyyuu murteessaadha. Sorry. Ati garuu lubbugee nuufii kuusannee mirgi keenya bal'ifannee wal faana jenname nu homaa siin goonee. Ati garuu lubbugee nuufii kuusannee isa qabu siilaatee du'a si oolchee mee dinqisiifadhu nu homaa siin goonee. Ati garuu lubbugee nuufii kuusannee. Hubannee argineerra akkati nu jaallattu nu arraasiin baraaramneerra harki kee nun gatu. Hubannee argineerra akkati nu jaallattu nu arraasiin baraaramneerra harki kee nun gatu. Okay. Inni dhaga'ama miti? Okay. Beekti Waaqoo si eebbisu. Gara dubbii qotas inni eebbisa gaa. Namni amantii qabu yookaan namni Waaqasa amanate tokko akkamitti beekna hojjettan tokkoffaa irratti yoomillee ta'e yoom namni amantii dhumni isaa bareedaadha. Dhumni isaa kabajamaadha. Dhumni isaa eebbifamaadha. Mee nama Waaqayyoon amane tokko isinitti agarsiisa. Kakuu moofaa keessatti yeroo hundumaa waa'ee amantii yeroo kaafnu amantiin Abrahaam irraa ka'a.
Egaan amantiin Abrahaam irraa ka'a. Waa'ee Abrahaam yeroo ilaallu wanti guddaan Abrahaamin fayyadee Waaqayyoon amanuudha. Abrahaam humna qabu amanee manaa hin baane, dandeettii qabu amanee manaa hin baane, beekumsa qabu amanee manaa hin baane, Waaqayyoon amanatee bahe. Bareechaa dhaqee badda. Waaqayyoon amanatee bahe. Abrahaamitti namni akka koo akka keessan kana dhaqee itti raajee ergaa adda baaseef hin jiru. Yookaan namni dhaqee ergaan kee kennaan kee kanatti hin jedhe hin jiru. Abrahaam Waaqayyoo irraa dhaga'ee Waaqayyoon amane. Har'a wanti tokko sin qabachiisu barbaada. Jireenya Waaqayyoon amanatee jiraatu jiraadha. Jireenya Waaqayyoon dhaggeeffatee jiraatu jiraadha. Abrahaam akkuma keenya haadha qaba. Abrahaam akkuma keenya abbaa qaba. Abrahaam akkuma keenya biyya qaba. Garuu waan nama dhibu Waaqayyoon dhaga'ee isa amanatee biyya isaatii bahe. Haaleluu. Waaqayyoon dhaga'ee isa amanate. Elaa. Sagalee kana madda. Waan hundumaa dhiisee Waaqayyoon amanate. Haala keessa jiru dhiisee, waan isa dhiphisu dhiisee, waan gurraan dhaga'u dhiisee, waan ijaan argamu, waan ijaan argamne dhiisee Waaqayyoon amanate. Namni kun dargaggeessa miti. Yeroo Waaqayyotti mul'ate nama waggaa 75ti. Nama waggaa 75ti. Abrahaam nama waggaa 75 ta'ee Waaqayyoon dhaga'ee biyyaa bahe. Waaqayyo kadhatti jedhe. Akka urjii samaa'iin si baay'isaatti jedhe. Qomoo kee eebbaaf godhaatti jedhe. Atiyyuu eebbaaf taataa. Bareecha qabadhaa. Hin dhaga'ee hin amane. Amantii. Hin dhaga'ee hin amane. Ta'innaa laataa kan jedhu hin jiru. Hin ta'as hin ta'us kan jedhe sammuu Abrahaamin kan jeeqe hin jiru. Nama guddaa si godha. Hin amane bakka. Galanni Waaqayyoo. Nama guddaa si godha hin amane. Shakki yeroo baay'ee jireenya kiristaanotaa har'aa keessaa Toomaastu baay'ata. Jireenya Toomaas. Toomaas hamma Yesuus Kiristoosin quba kaa'utti Yesuusin hin amanu. Simoo simiti quba kaa'een si ilaala. Har'as kiristaanonni bara kakuu haala baay'een isaanii akkas. Dinqii yoo argan malee Waaqa hin amanan. Yoo wanti tokko ta'eef malee Waaqa hin amanan. Boloota kuna dhagaa jirtu yoo ta'e Yesuus dinqii caala. Innumtuu dinqiidha wanta ta'e. Namoota baay'ee amantii isaanii kan dadhabsiisan maal yoo jettan dhugumaayi. Natti illee dubbateera dhugumaayi. Natti illee haaseera dhugumaayi. Naan jedheera illeeti dhugumaayi. Abrahaam hin dhaga'e hin amane. Yeroo Abrahaam dhaga'ee amanu seexanni baay'ee isa qorte boloota koo. Yeroo hundumaa dhaggeeffadhaa jecha kan. Gaafa si Waaqayyoon dhageessanii Waaqayyoon amantan seexanni baay'ee sin qora. Inni dubbatame siin ta'u, inni sitti himame siin ta'u, siif hin raawwatu, ati akkasi, wanti inni sitti haasa'u lakkoofsa hin qabu. Garuu Waaqayyoon amanteetta taanaan haalli kamiyyuu iddoodhaa sin sochoosu. Haleluuyaa. Namoota baay'ee keessan ilaalaan jira. Waaqos na eebbisu. Dhugaadha. Saf jettanii sagalee Waaqayyoo kana mastaawashaadhaan barreeffachaa qabachaa jirtu dhuguma kaayyoo qabdu jechuudha. Yeroo baay'ee yeroo ati amantee kaatu wanti si lolu lakkoofsa qabu. Mee eessatti kan dubbadhe beeku Wangeela Luqaas boqonnaa 5tti as deebisame. Wangeela Luqaas boqonnaa 5tti gaafa si deebisu lakkoofsa 2 fi 3 irratti Iyesuus Kiristoostu bidiruu
jiran keessaa bidiruu Phexrosin filate. Yesuustu bidiruu Phexros irra taa'ee barsiisuu filate. Si filadheeraa jedhe. Haleluuyaa. Si filadheera bakka. Gaafa Yesuus Kiristoos bidiruu Phexros taa'ee namoota barsiisuu jalqabu kan duwwaa ta'e bidiruu Phexros. Kan qurxummiin ittiin galle bidiruu Phexros. Kan qurxummiin ittiin galle kiyyoo Phexros. Kan Yesuus irra taa'e immoo kan Phexros. Maaliif akkas ta'e kun? Cal jettanii yeroo ilaaltan yeroo ati gara amantiitti jabaachuu jalqabdu amantiin kee sirriidha yoo ta'e kanatti amante sun sirriidha yoo ta'e lapheen kee sirriitti amaneera yoo ta'e jalqaba kan si eebbisuun dhufa miti. Jalqaba kan si qoruun baay'ata. Jalqaba kan si dhiphisuun baay'ata. Yeroo akkas ta'u maaliif wantoonni kun na dhiphisu jettee yoo yaadde hundumti isaanii amantii keessa dadhabsiisuuf. Yesuus bidiruu Phexros irra taanaan bidiruun Phexros duwwaa ta'e. Yesuus bidiruu Phexros eenyaan bidiruun Phexros qurxummii hin qabne. Kiyyoon isaa homaa dhabe. Phexros abdii kutate. Maanni amantiin eega akkas ta'a ta'e. Maanni si amanuu eega akkas ta'a ta'e. Akka jedhe Phexros an qurxummii qabuun naqan. Bakka. Nattaafu wanti kun qurxummii qabuun deeman. Ijoollonni isaa wajjin jiranis hunduu gugguran. Isaanis qurxummii qabu laga bu'an. Yeroo baay'ee nan dubbadha. Wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatewos boqonnaa 25 tokko hanga 6 ilaaltan namoota 10tu gara amantii dhufe. Ijoollee durbaa 10tu yookaan waldaa 10tu yookaan nama 10tu yookaan qaama 10tu gara amantii dhufe. Dhirsa misirroo eegnaa hin dhufaa jedhan. Haleluuyaa. Dhirsi misirroo hin dhufaa. Isa eenna. Amanneerra hin dhufaa. Ituu isaan isa eegaa jiranii hirribitti dhufte. Hirribi karoora keessa hin jiru. Hirriba ajandaa keessa hin jiru. Agartanii? Namoonni kun kurnanuu hin mugan. Namoonni kun kurnanuu hin rafan. Dhirsi misirroo immoo dhufaa jira. Jara kana kurnan kan raffise. Jara kana kurnanitti mugaachi kan naqe maal yoo jettan akka isaan isa eegan kana hin agarreef dhiibbaa kan godhe harki diinaa akka jiru agarra. Isinis akkas obboloota ko gaafa amantee manaa baatu gaafa amantee kaatu gaafa amantee mul'ata keetti kaayyoo keetti galtu jalqaba kan si eebbisu dhufa miti. Jalqaba kan si jajjabeessu dhufa miti. Jalqaba kan si qoru dhufa. Hin irraanfatinaa naxibii tokkoffaa kana nama amantee akkamitti beenna. Dhuma isaatu ulfaata. Dhuma isaatu kabajama. Dhuma isaatu eebbataa. Dhummi kee salphinaan qabu jedha Waaqayyo gooftaan manjaa. Jiraataadha Yesuus Kiristoos. Phexros ikkoo erga Yesuus Kiristoos dhufe bidiruu isaa irra taa'e bidiruu isaa duwwaa ta'e hin tana beektu ni. Mee kana duwwaa miti. Daawitis nitti agarsiisa. Daawiti homaa rakkoo hin qabu. Hoolaa isaa tiffata. Nagaatti ba'ee nagaatti gala. Homa wanti tokko rakkinni hin jiru. Gaafa Waaqayyo isa dibu garuu rakkinnis argatte. Kaleessa bineensaa wajjin wallaabsoo qaba malee homaa rakkinni hin jiru. Amma gaafa dibatti dhufu garuu obbolaatitti ka'e. Abbaatutti ka'e. Maatiitti ka'e. Mucaan nagaadhaaf. Daawwititti dibee kan dubbii kaase Waaqayyo mataa isaati. Gaafa dibamtu dubbisitti kaabar. Gaafa tamantu dubbisitti kaabar. Gaafa Waaqayyo si argu dubbisitti kaa. Sababiin isaa seexanni faallaa kee hin hojjetu. Jechatti kana qabadhaa. Yoomiyyuu seexanni faallaa namaa hin hojjetu. Seexanni namaa wajjin walii gala. Seexanni faallaa namaa hin hojjetus. Faallaa namaa adeemee hin beekus. Seexanni nama yaadetti nama gargaaru nama jajjabeessudha kaayyoon isaa. Garuu seexanni maan yeroo hundumaa faallaa dubbii Waaqayyo hojjeta. Seexanni faallaa kee hojjeta miti. Faallaa dubbii Waaqaa hojjeta. Itu seexanni faallaa namaa hojjeta eekko Addaamii fi Hewaanii wajjin dhaqee haasa'ee Waaqayyoon wajjin gargar isaan hin baasu. Isaanii wajjin walii galee faallaa dubbii Waaqayyootti dhufe. Kanaaf Waaqayyo yaadan isirratti qabu seexanni yeroo baru isa jalqaba maal godha hoo jettee waan amantii kee dadhabsiisu hojjeta.
Amantee maaltu sii ta'e? Waaqayyo si waamee maal sii godhe? Si dibee maal sii godhe? Maqaadhaan si waamee maal sii godhe? Kan hundumaa sitti haasa'a. Kun hunduu gaafa ka'u utuun jaallatin amantiin gadadha. Utuun jaallatin soorii amma ammaatti waan sobaan amane seettisiisa. Namoota baay'ee teoloojii barataa xumuran, namoota baay'ee qeesota ta'an, paasteroota ta'an, raajota ta'an dhumarratti kan isaan kuffisu maal hojjettan akkanatti hin jettee amma ammaatti koo waama sobaa amanaa jirta. Amma ammaatti akka jedhe Phaawulos isaan kaan amantii isaanii akka markabaa caccabaa godhanii. Haleluuyaa. Nu haa gargaaru Waaqayyo. Isaan kaan amantii isaanii booyyee dura buusaniiru. Isaan kaan eenyuun taala? Isaan kaan ati garuu amantii kee jabeessi eeggadhu. Isarra amante eenyuun akka amantes waan beektuuf isa amante kana jabeessi eeggadhu jedhe. Mee ergamootaa boqonnaa 14 lakkoofsa 22 laala. Isaan akka yaada amantoota jajjabeessanii amantii isaaniitti akka cimaniif gorsan gidiraa baay'ee keessa darbuudhaan mootummaa Waaqayyootti galuun nuuf hin ta'a. Haleluuyaa. Gidiraa baay'ee keessa darbuudhaan. Hiiki kun hiika haaraadha kan irraa dubbisaa jiru. Gidiraa jedha sirraa. Tarii warri NIV qabaatan achirraa immoo dhiphina jedha. Gidiraa baay'ee keessa darbuudhaan amantii isaanii danda'anii, gidiraa baay'ee keessa darbuudhaan qoramsa danda'anii mootummaa Waaqayyootti galuudhaaf kaadhimamanii. So wantoonni amantii keessan dadhabsiisan kun isiniin karaatti nambisinidha. Phaawulos biyya Roomaa gaafa dhaqu warra Roomaa waa'ee amantiitti jajjabeessee gorse. Roomaa irratti Roomaa 1:12 ergaa Phaawulos warra Roomaatiif barreesse boqonnaa 1 lakkoofsa 12 irratti caalaadhumatti iyyuu amantii waliittiin akka jajjabeeffan. Kana jechuunis amantii kootiin anis amantii keessaniin wal jajjabeessuudhaan tokko taanee rakkoo hundumaa injifannee mootummicha bira geenye. Haleluuyaa. Ati akka amanteetti na jajjabeessi, anis akka amanteetti jajjabeessa. Waa Kiristoos dhiyoodha, dhiyootti hin dhufa. Abdiin kutatinaa. Haleluuyaa. Amanaa Kiristoos dhiyoodha, dhiyootti hin dhufa. Hin salphattanii, hin qaanoftanii. Boqonnaa 1 kana keessatti Phaawulos seenaa macaafaa akka kaa'utti bu'aa akka inni jara kanaaf ergee agarra. Fakkeenyaaf akkasni ifutti, akkasni galutti mee Roomaa boqonnaa 1 lakkoofsa 16 isinitti agarsiisa. Roomaa boqonnaa 1 lakkoofsa 16 ani wangeelatti yeella'u inni humna Waaqayyoo isa warri amantii qaban hundumaa duraan dursee warra Yihuudootaa keessaa akka warra Giriikotatti fayyisu amantiitti nu fideedha. Ani wangeelatti yeella'u inni warra amantii hin qabne amantii kennaafi, inni warra humna hin qabneef humna kennaafi. Hin yeella'inaa amantii keessanitti, hin yeella'inaa jabaadhaa. Haleluuyaa. Waa gooftaan nu haa gargaaru. Har'a namoota kiristaanota baay'ee seexanni maaliif amantii irraa dadhabsiisa? Maaliif akka isaanii namanni godha? Ijoollee amantii jechuun qixa mootummaa Waaqayyootti ol ka'uu jechuudha. Jechatti kan yaadaa qabadha. Amantii jechuun qixa mootummaa Waaqayyootti ol ka'uu jechuudha. Yookaan Waaqa jiraataa kana waan amannuuf isa wajjin qaama tokko ta'uu jechuudha. Amantiin akkasi. Yesuusii wajjin eega walitti dabalamne erga aaboo mucummaa kana arganne abdii kutachuun irra jiraatu. Abrahaam erga inni amanee biyyaa ka'ee rakkootti ka'e. Sila rakkoon hin jiru, sila dhiphinni hin jiru, sila qoramsi hin jiru. Boloota koo Abrahaam Waaqayyo isin eebbisa jedhee biyyaa baay'ee biyyaa isa baasee Abrahaamis kan amanee uumaa boqonnaa 20 irratti garuu haati manaa jalaa heerumte. Galatanii Waaqayyo kan jedhe kan biraa kan Abrahaam irratti ta'aa jiru kan biraa. Soo amantiin Abrahaam sirrii mitiire? Soo amicha Abrahaam sirrii mitiire? Boloota koo jireenya amantii gaafa jiraattan harri keessan qoramsa yoo fakkaate iyyuu dhumi keessan ulfina.
Amiin. Ameen. Harki keessa waan dhukkubsate yoo fakkaate iyyuu yeroo baay'ee gaaffii gurguddaan dhala namaarraa dhufu maalni yoo jettan isa kana. Ergan amanee qoramti natti galu. Ergan amanee akkas ta'e. Ergan gara amantii dhufu naan taane warra akkasiin dhaggeeffadhaa. Amantiin kee sirriidha. Gaafa amantee qoramti sitti dhufeera taanaan erga amantee ka'ee rakkoon si quunnameera taanaan inni amantee sun sirriidha. Gooftaan nu haa gargaaru. Guyyaa tokko dubbadheen ture. Tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 7 lakkoofsa 10 irratti Waaqayyo kadhannaa Saamu'eelin dhaga'ee jedha. Namatti tola jechi kun. እግዚአብሔር የሳሙኤልን ጸሎት ሰማ ይላል። kadhannaa isaa dhaga'e. Namatti tola. Garuu jedha diinni immoo isa kaleessaa caalaa itti siqee maal jechuudha kun? Waaqayyo kadhannaa isaa dhaga'ee diinni immoo as siqee. Waaqayyo kadhannaa kee dhaga'e diinni sirraa siqa moo sitti siqa? Maal jechuudha? Hin dhageenye akka hin taane dhaga'eera. Waa tokko sitti agarsiisa. Luqaas boqonnaa 1 irratti Waaqayyo akka jedhe Zakkaariyaasiin kadhannaan kee dhaga'ameera jedheen. Haleluuyaa. Namatti tolu kadhannaan kee dhaga'ameera. Namichi giingee ta'ee gadi ba'e moo dubbachaa gadi ba'e? Kadhannaan isaa eega dhaga'amee giingeen namichatti maa dhufte? Afaanni maa hidhame? Yeroo tokko kadhannaan keessan oroo Waaqa bira ga'u jalqaba deebisiniif hin fidu. Jalqaba dubbisinitti fida. Amantiin keessan, amanuun keessan sirrii gaafa ta'u, galmee Waaqayyoo irra gaafa buufattan jalqaba dubbisinitti ka'a. Isaan kun maaliif hojjettan? Seexanni dafee waan si argeef akka abdii kutattee Waaqayyo hin jiru jettuuf kun hundumtuu ta'a. Egaan barreessaa warra birootaa akka jedha. Waaqayyo Abrahaamiif qajeelummaa isaa amantiitti lakkaa'e fedhe. Haleluuyaa. Waaqayyo Abrahaamiif qajeelummaa isaa gaarummaadhuma isaa amantii godhee fedhe. Sababiin isaa maaliif jettan? Wantoonni Abrahaamitti dhufan baay'een isaanii Abrahaamin waan dadhabsiisaniif Abrahaam abdii kutata. Abrahaam gaafa abdii kutatu Waaqayyo qajeelummaa isaa fuudhee dhaqeetu amantiitti lakkaa'eef. Sababiin isaa maaliif jettan? Amantiidhaan malee Waaqayyoon arguun waan hin danda'amne. Shekara jabeessaa naa qabadhaa. Amantiidhaan malee Waaqayyoon arguun takkuma hin danda'amu. Waaqayyoon waa gargaara. Tokkoffaa Timootewos 1:19 akka jedhu. Tokkoffaa Timootewos yookaan Timootewos duraa boqonnaa 1:19. Kanaafis amantii yaada garaa qullaa'as qabaadhu. Kana malee Waaqa arguu hin dandeessu. Kanaafis amantii yaada garaa qullaa'as qabaadhu. Namoonni tokko akka yaada garaa isaanii tuffachuu isaaniitiin amantii isaanii akka caccabaa markabaatti turreessaniiru. Andaandi ሰዎች isa jennu jira. Namoonni tokko amma giruuppii kana keessa amma saati kana nama 59tu jira. Namoonni tokko jedhe warra 59 kana keessa. Warra 50 ergaan kun warra kaanii miti kanuma warra siiti. Namoonni tokko as keessaa jiru. Amantii isaanii akka caccabaa markabaa godhaniiru. Gatii dhabsiisaniiru. Ati garuu yaa ilma koo, ati garuu jabaadhu. Cimsii eeggadhu amantii kee. Abdiin kutatin. Rakkoon akkamiyyoo sirra ga'e iyyuu kan si ulfeessu amantii makanaa'edha. Phaawulos ikkoo waa'ee amantii kanaaf gatiin hin kaffalin hin jiru. Gaafa Tiitoo gorsu, Tiitootti gaafa haasa'u bicaasaa Tiitoo kanatti gaafa dubbatu, Tiitoo tokko irratti ergaa Phaawulos Tiitoo barreesse boqonnaa 1 irratti ani Phaawulos amantii fi dhugaa beekuu warra Waaqayyoof fo'amanii akka namoota Waaqayyoof ta'uutti dammaqsuudhaaf hojjetaa Waaqayyoof ergamaa Yesuus Kiristoos ta'e kana sii caafedha. Ani Phaawulos amantii dhugaa kana qabadhe dhiphinatuun qabu qoramsatuun qabu kana sii caafedha. Na dhaga'i. Haleluuyaa. Natti tollaanan sii caafaa jira miti. Natti tollaanan sii barreessaa jira miti. Ani Phaawulos itu abdiin kutatin rakkoo keessa taa'een obsa qabaadheen
kana sii caafa yaatiito lakkiin irraanfatini amantii keetti jabaadhu itti jedhe. Ammas gorsi kun maaf baay'atte? Mee Ibroota tasin deebisa sila Ibroota kaaseen ture. Ibroota kan hundumtuu keessan beektu. Ibroota boqonnaa ja'a lakkoofsa ja'a. Namni hunduu kana qaaliidhaan beeka. Ergaa warra Ibrootaatiif barreeffame boqonnaa ja'a lakkoofsa ja'a. Abbaan tokko immoo yoo argattan boqonnaa ja'a lakkoofsa 12. An lakkoofsa ja'an dubbisaa abbaan tokko immoo yoo argattan 12 naa dubbisaa. Ibroota boqonnaa ja'a lakkoofsa ja'a baay'een keessan qaaliidhaan beektu. Ibroota ja'a akkas jedha. Warra akkasii kun amantii irraa garagalaan deebi'anii yaada garaa isaanii geeddarachuudhaaf haareffamuu hin danda'an. Isaan ofuma isaaniitti ilma Waaqayyoo deebisanii fannisaniiru. Mul'inattis isa tuffataniiru. Warra amantii addaan kutan, warra amantii dhaban, utuma dhaga'anii amanuu kan dadhaban, utuma arganii amanuu kan dadhaban, isaan kun indaganaa deebi'anii Yesuus hin fannisu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Qoramsatti dhufee baachuu dadhabanii warra amantii dhiisan. Rakkootti dhufee baachuu dadhabanii warra amantii dhiisan. Isaan akkasii kun galagalaniiru. Namni tokko jedhe baakii ta'edhu. Abaluu baakii ta'e abaluun dadhabe. Isaan akkasii kun tootaalee amantii isaanii dhiisaniiru. Akka jechuun deebi'anii Kiristoosin Yesuusin fannisuu jedha. Deebi'anii Kiristoosin fannisu. Obboloota koo Kiristoos illee fannifamu. Garuu yaada keenya keessatti fannisaa oolla jechuudha. Lakkoofsa 12 argate laata? Lakkoofsa 12 argate laata? Abbaan argate naaf dubbisu. Ibroota 6:12. Yaa lakkoofsa dubbisu. Yaa naa dubbisa. Isin daagii utuu hin ta'in fakkeenya warra amantii fi obsaan wanta abdachiifame argachuuf jiran akka fudhatan hin barbaaddanii. Ameen. Waaqayyo gargaaru. Isin daagii utuu hin ta'in fakkeenya warra amantii fi obsaan wanta abdachiifame argachuuf jiranii akka taatan akka fudhatan kanan isinitti himan. Daagii eewnaa eega jechatti daagii jedhamtu kana. Oromiffaa daagii jedhamtu kana jechuun naa eega baalu. Daagii. Maal jechuudha? Dadhabaa jechuudha. Dadhabaa eeshi. Dadhabina daagii kan biraawu. Daagii. Didaa. Bitaa. Didaa. Dhibooftuu. Eeshi kan biraawu. Didaa. Didaa. Eeshi kan biraawu. Eewu beeka harree daagii. Gaangee daagii isheen eenyu beeka. Hin guddattu achuma. Humni si achuma. Daagii ittimtuun nageessu. Dubbattuun nageessu. Nyaattu achuma. Kadhattuufis achuma. Hafuura akkasii Waaqoon irraa hakutu. Namni tokko akkas ikkoo. Yeroo waa'ee amantiitti kaaftu beekaa fakkaatu. Gaafa rakkoo xinnoon itti dhuftu garuu achumaan badu. Agartanii. Egaan Abrahaamitti wanti dachee kun hunduu isa Waaqayyotti dubbate karaa hambisuuf. Tarii yoo itti warqin addaan kutuu baate yeroo baay'ee viidiyoon gaafa dhufu addaan kuta. Abrahaamitti rakkoon dhufe kun hundumtu, dhiphinni dhufe kun hundumtu akka inni abdii kutatuuf, akka inni amantii dhiisuuf. Waaqayyoo nama amantii nu haa godhu. Nama isa amanee jiraatu. Ameen. Ooraa baachaa kaati. Nama isa amanee hamma dhumaatti dhaabata. Utuu abdiin kutatin. Murteessuun faarfachuu keenya miti obboloota koo. Murteessuun raajuu keenya miti. Amma gidduu kana akkuma argaa jirtan namni tokko achi as ba'ee waan hin nyaadhu nabe baqqaa sirban baasaa jedhan kan. Waan hin nyaadhu nabe baqqaa sirbatti hin deebi'a. Waan uffadhu nabe baqqaa sirbatti hin deebi'a. Wanti baay'ee jira. Wanti amantiin raajuu irraa dhufu, amantiin lallabuu irraa dhufu, amantiin Waaqayyoo irraa dhufu. Hin irraanfatinaa. Yeroo baay'ee namoonni amantiin Addaam irraa jalqabe jedhu, amantiin garuu Abrahaam irraa jalqabe. Abrahaam amantii lakkoofsisiise. Ishmaa'eel Abrahaam irraa dhufe. Kiristaanni Abrahaam irraa dhufe. Abrahaam jireenya amantii kanatti gaafa jalqaba bu'uura ta'u lollisatti dhufe lakkoofsan qabu.
garuu Waaqayyo dhumarratti hin ulfeesse. Achuma uumaa boqonnaa 21 irratti lakkoofsa 1-2 ilaaltan akkuma dubbate dhufe Waaqayyo jedhe. Warra amananiif hin dhufu Waaqayyo. Haleluuyaa. Warra amananiif, warra gara isaatti of kennaniif, warra isa barbaaddatan dhumarratti waan ulfeessuuf hin dhufe Waaqayyo. Akkuma dubbate Saaraa yaadate. Akkuma jedhe. Haleluuyaa. Ameen. Egaan Abrahaam ikkoo guyyaa tokko Waaqayyo amantii isaa ilaale. Akkanatti hin jedhe. Guyyaa tokko dubbadheen ture waa'ee kennaa irratti. Qaayeliif Abel kan wal lolchiise jalqaba dachee uumamtee dhiiga Abeliin qammaste. Yeroo hundumaa dacheen dhiiga jal'aatiin hin beekamtu. Dacheen dhiiga qajeelaatiin hin beekamti. Jalqaba dhiiga Abel isa qajeelaa dhudde dacheen. Jalqaba dacheen dhiiga Abel isa qajeelaa dhuddu kan godhe maannoo jettan daarii miti. Bolotiikaa miti. Dhimma kennaa ture. Kennaan baay'ee hamaadha wanta ta'eef fuuldura Waaqayyootti. Asraata kennuun baay'ee hamaaf sodaachisaadha wanta ta'eef Waaqayyoos baay'ee achirratti waan nama eeguuf Qaayel midhaan isaa keessaa Abel qabeenya isaa keessaa kennaa dhiyeesse. Agartanii? Egaa Qaayel aarsaan isaa fudhatamuu gaafa diduu jal'aan qajeelaa galaafate. Yeroo baay'ee akkas ta'a. Jal'aatu qajeelaa ajjeesa wanta ta'eef. Aadaam akkasiiti dachee kanarraa. Yeroo qajeelaan du'u namni qajeelaan immoo afaan isaa duwwaa taasaa miti. Dhiigi isaallee naasaaba. Dhiigi isaallee. Dhiigi nama qajeelaa kun haasa'ee Waaqayyoon bira gahee Waaqayyoon dheekkamsiisee dubbiin ka'e. Bixibbixiin ka'e. Qaayel jooraa ta'e. Ilaalaga. Uumaa boqonnaa 4 ka'ee hamma boqonnaa 8tti bixibbixiidha. Waaqayyo akka godhe jalloota kan hundumaa bishaaniin lafarraa xaragee balleesse. Tokko ishee hambifate. Qajeelaa duwwaa Nohin hambifate. Warri Nohi irraa dhufte kun immoo hortee baay'attee boqonnaa 11 keessatti lafuma tokko irratti riqicha jaartee Waaqa bira dhannattee kaate. Achumaan immoo Waaqayyo dhufee waliin make. Hamma boqonnaa 11tti ribshaa ta'e kun hundumtuu gumaa dhiiga Abeltu isaan rakkisaa jira. Gatiin dhiigaa galeedha wanta ta'e. So Waaqayyo maal jedhe dhufee Abrahaamin akkas jedhe. Mee waan haaraa tokko hojjenna jedhe. Waaqayyo nama amantii wajjin waan haaraa hojjeta. Haleluuyaa. Mee jalatti kana keessaa bayi. Urri biyya Kaaldotaa kana keessaa bayi. Si wajjin reformeeshinii haaromsa tokko hojjennaa ittiin jedhe. Abrahaam kana dhaga'ee bayi. Amma gaa Abrahaam dhufee gaafa amantiitti galu Waaqayyoos akka jedhe gaafa isa yaadatu Waaqayyo amma amantii Abrahaamin ilaaluudhaaf dugda duuba deebi'ee dubbii kaase. Dubbii isa kam? Isa gaafa Qaayeliif Abelii wajjin walitti bu'anii. Fatanaa namummaa darbee aarsaa irrattis namni kun akkami jedhee guyyaa tokko asitti hin jedha Waaqayyo. Dhiiga mucaa keetiin barbaada mucaa kee aarsaa naa godhi jedhe. Abrahaam waan amaneef hin ka'e. Hoolaallee Waaqayyoon qopheessadee ka'e. Akka ammatu Waaqayyo nutti hin fidin. Inni akka kanatti iyyuu nun qoru malee. Mucaa kee naa qalii itu Waaqayyo jedhee amma waan irra dhufee Waaqayyo hoolaan fidattee mucaa kee irraa haaduu kaa'uu naman ta'a. Amantiin baay'ee gadee obboloota kun. Amantiin akka nuti hiikkanne kana miti. Amantiin akka nuti yaadne kanas miti. Amantiin ikkoo waan ijaa hin argine hin ta'a jedhanii amanuudha. Amantiin ikkoo waan hin ammaaramne waan hin qabatamne qabadheera jedhanii amanuudha. Abrahaam utuu hoolaan hin jiraatiin hoolaan jira jedhee abiddaaf haaduu fuudhee gaara Mooriyaatti ol ba'e. Gaara Mooriyaa gaafa dhaqu Abrahaam dhugumaan hoolaa caakkaa argatee kale. Waaqayyo akka jedhe Abrahaamin namooti amantii keetiin ittiin jedhe. Waaqayyo akka nuuna jedhu namooti amantii keetiin. Ati nama amantii sirriidha ittiin jedhe. Dhumasaa abbaa sabaa godhee nama kabajamaa godhee isa ulfeesse Waaqayyo. Obboleettii koo obboleessa koo. Dhugumaan ati nama amantii yoo taate dhummi kee hin kabajama. Galgalli kee hin kabajama. Ergaa kanaa qabaddaa.
salphattee naftu, qaanoftee naftu, cabdee naftu. Yeroo tokko tokko namoonni Waaqa hin beekne yeroo itti kadhattu sitti qoosuu danda'u. Daani'elin yoo ilaaltan Daani'el boqonnaa 6 irratti hin kadhatin jedhanii caaffatatti hin ga'an. Kadhannaan ni hidhamta tootaali jennaan Daani'el caaffaticha dubbisee gara kadhannaa dhaqee sababiin isaa Waaqa isaa amanatee waan jiruuf. Waaqa isaa amanatee waan jiruuf hin kadhatin kan jedhu caaffata dubbisee kadhachuu dhaqe. Jarri irratti wal kurfeessan kun kadhannaan maal sii godhaadha. Jalqaba amantiitti yoo hin deebifne seera ba'uu keessatti Waaqayyoo gaafa saba isaa baasu naafa sagadanii, naafa hojjetanii, anaan waaqeffatanii. Mootiin Fara'oon immoo akka jedhe namni Waaqayyoon kadhattu nama hojii hin qabaannedha. Nama hojii qabu Waaqan kadhatu. Hojii isinitti salphannaa nama kadhannaa filattanidha. Hojii isinitti salphannaa Waaqayyoo waaqeffachuu filattanidha. Har'as jal'oonni akkasii naannoo kee jiru. Yeroo itti jilbeenfattu hojii dhabdee dabbaramuudhaaf. Yeroo itti sagantaa dhattu lafa dhaquu dhabe kan siin lakkoofsan qaban. Garuu tanan irraanfatin. Isaan akkasii kun dhumarratti ulfina kee arganii afaan qabatanii taa'u. Haaleluyyaa. Sababiin isaa namni Waaqayyoo hin salphatu wanta ta'eef. Sababiin isaa namni Waaqayyoo hin qaana'u wanta ta'eef. Sababiin isaa namni Waaqayyoo dhumarratti numa ulfaata wanta ta'eef. Daani'el irrattis akkuma kana ka'an. Daani'elin kadhata. Daani'elin sagada. Daani'elin amanaa. Daani'el amantii biraa qaba. Irratti wal kurfeessan. Mana murtiitti dhiyeessan. Hidhaatti dhiyeessan. Kissiitti dhiyeessan. Boolla bineensaa buusan. Daani'el, Mishaak, Saadraaqii fi Abdineegoon namoota kakuu moofaa keessaa amantiidhaan rikoordii qabatanii. Namoota amantiidhaan abidda dhaamsan. Namoota amantiidhaan leenca afaan qabachiisan. Maaloo nu keessaa nama akkamii qaba laata Waaqa warra akkasii? Warra amanan bineensa afaan kan qabachiisan. Jalloota afaan kan qabachiisan. Mootummoota afaan kan qabachiisan. Hin sobda kan ittiin jedhan. Waaqayyo nu gargaaru. Kaleessa wanta tokko poostii goonaan namoonni itti kolfaa turan. Mootii Ameerikaa Joe Biden kitibaatii guutuu yoo fudhattan isin hin qabu koronaan jedhaa turan. Kitibaatii guutuu warri fudhattan yoo maaksii dhiittan rakkoo hin qabudhaa turan. Bakka isin bilisa baatanii ittodhaa turan. Amma moofii qabamanii ciisaa jiru kaleessa. Maali callumadanii dhiisanii koronaan utuu gadhiisee vaayirasii laabii keenya keessaa baheedha. Koronaan kan 666 jira rakkoo maalii qaba? Agalgaa'onni baay'een duran dhaabanne kan kitibaatii fudhatanii agarsiisaa turan lakkoofsan qaban. Paasteroonni bitaman. Mootummaa harkaa kan meendaa nyaatan. Mootummoota dura dhaabachuu kan hin dandeenye. Agartanii. YouTube yeroo lama na jalaa haqani warri googilii. Maa kana barsiiftedhani gixxim godheen barsiisa. Hin sobu soba. Dhaggeeffadhaa. Jala mureensanitti maa itti gaafatamaan ana. Nama amantii gaafa ka'u jalaa cabarbaarota mootota kana afaan qabachiisa. Waaqayyo nu gargaaru. Birri ittiin argachuudhaaf utuu namni hin du'in amma du'e riipoortii godhu. Isa biyya Itoophiyaa kana keessa isa makiinaan ajjeese koronaan ajjeese jedhanii galmeessaa turan. Daani'el koo gaafa gara amantiitti dhufu mootota afaan qabachiise, bineensa afaan qabachiise, Mishaak, Saadraaqii fi Abdineegoon abidda afaan qabachiisan. Kanama amantiin. Kan ittiin birrii argannu miti amantiin. Kan ittiin maqaa beeksifannu miti amantiin. Kan ittiin qomoo keenya lallabnu miti amantiin. Kan ittiin polotikaa keenya lallabnu miti amantiin. Waldaa kiristaanaa baay'ee baandiraa dhiigaan dhufe iddoo aarsaa kaanii wangeela lallabu. Mootummaa irraa sappoortii argachuudhaaf. Baandiraa akkoo basa'uu damno himaxxaa'u. Dhiiga namaatiin dhufee iddoo aarsaa dhaabata. Iddoon aarsaa kan Waaqayyoo duwwaa ture. Wantoonni akkasii iddoo aarsaan dhaabatan. Inni kan baandiraa qabatee faarfata. Inni kan baandiraa qabatee lallaba. Biyyoo fi jaallachuun illee gaariidha.
biyya keenya wangeela fide miti. Biyya eenyummaa biyyaa dhiigaan dhaabatte. Wattaadarri qawwee baatee dhaabu koo daansira jira miti. Dhiigaan dhufe jechuufi. Baandiraan dhiigaan dhufe wangeelli garuu fayyina. Wangeela ajjeesuutti naman. Maaliif namoonni baay'een baandiraa iddoo aarsaa kaanii wangeela lallabu? Ani rakkoonsaa. Adifama naa godha. Ani polotiikaas hin beeku. Ani warra dee wangeela dubbadhaa. Wangeeluma ishee sirriin sitti himaa. Waan an sitti immoo deebii ga'aan qaba. An sinittan himaa. Wangeelli kan polotiikaas miti. Amantiin kan biyyaas miti. Amantiin kan shawwaas miti. Amantiin kan wallaggaas miti. Amantiin kan amaaraas miti. Amantiin kan tigirees miti. Amantiin kan fayyinaati. Jaallattani jibbitanis. Of danda'a. Haleluyaa. Garuu bara keenya amantiin kun hin hojjenne obboloota. Ameen. Hin hojjenne amantiin. Namoonni tokko tokko amantii isaanii akka carcabaa markabaa godhaniiru. Namoonni tokko tokko amantii isaanii mi'a nagadaa godhataniiru. Namoonni tokko tokko amantii isaanii eenyummaa biyyaa godhataniiru. Gartanii? Na yaadadhaa bara 1998 ta'uu 7 ta'uun beeku. I think nama naannoo 1992ti. Nama waaqoo tokko Ameerikaa jiranatti fakkaata Dassaaleny Ittafaa jedhama. Mulu wangeelii xooraa iloochittutu humna guddaa tokko wangeela lallabe. Nama baay'ee fayye. Baay'ee seexanni isin iyyite. Gadi bahanii maal jedhu garuu minaan argaa Oromoo na'udha. Maal godha Oromoodha? Akka naa gargaara. Wangeelli kan Oromoo miti. Wangeelli kan Amaaraa miti. Wangeelli kan fayyinaati. Amantiin kan fayyinaati. Akka naa gargaara. Namoota baay'ee kan kassarsee gara amantii akka hin dhufne kan godhe maali yoo jettan isa kan obboloota. Kottaa amantii keenya akka caccabaa markabaa hin goonu. Ijatti goona amantii keenya. Mee ati amani. Annan amana. Waaqayyo waa hojjeta. Namni amantii dhumarratti ulfaata. Abdiin kutatinaa. Waan haalli fidu laaltanii, waan qilleensi fidu laaltanii, waan namni fidu laaltanii, waan polotiikaan fidu laaltanii, amantii keessan hin gurgurinaa. Amantii keessan dabarsanii hin kenninaa. Waaqayyo nu gargaaru. Namoonni baay'een faarsaa 40 lakkoofsa 4 akka jedha. Warra amantii isaanii ganan, warra waaqa dhiisan, namni waaqayyoo amanamoo isaan godhatu, namni waaqayyoon amanannaa isaa godhatu, warra obbo bokoksanitti, warra amantii isaanii gananitti, warra soba duukaa bu'anitti hin gorin. Namni waaqayyoon amanatu, warruma amantii ishee ganteettuun hidhatin. Kalaas. Warruma waaqarra galagalteettuun hidhatin. Ishee wajjinuun haasa'in. Namni waaqayyoon amanatu. Ishee duukaa deemin. Inni haa gammadu. Yeroo hundumaa amantii isaatti haa gammadu. Faarfannaa isaatti haa gammadu. Kadhannaa isaatti haa gammadu. Qalma waaqalu tolfamoo qalamte illee nyaatin. Ishee wajjin illee na deemin jedha. Sabiinsaa gantuudhuma waanta ta'e. Namoonni baay'een biyya Itoophiyaa illee amanatti miti. 666 kan jedhamu tokkotu jira. 666 jechuun amma ogummaamti isaa haasaamti isaa namootaaf hin galle. Yeroo tokko miidiyaa irratti dubbannaan, TV irratti dubbannaan namoonni baay'een gaaffii keessa galan. 666 seexana miti. 666 lakkoofsa. Lakkoofsi kun nu fayyada. Ittiin birrii lakkaa'anna. Ittiin baay'ina lakkaa'anna. 666 koo seexana miti. Namoonni baay'een nagadaaf jecha, ittiin beekamuuf jecha, ittiin hatuuf jecha 666 milikkita godhataniiru. Dubbichi akkas miti.
bareechitanii yoo dhaggeeffachuu barbaadan 666 akkanatti hin caafamu. 666 deesin barreeffamu. 666 nama sammuu qabutu kaalkuleetii isaa hojjetee bira ga'a. Herrega gaafata. Eenyuyyuu 666 akkoo akkanumatti eega caafame 666 eega dhabe. It's very simple. Biyya Itoophiyaa kanatti maaltu jira? Ijoollee tokkotu naannoo yaa walitti jedhamu wal ijaaranii jiru. Nuti warra Lumineetiiti, nu warra 666ti. Kottaa miseensa nutti taa'e. Mana dukkanaa wayii keessa galchu. Miseensa guutee dhiiga laaddoon homtuun jiru. Seexana wanti jedhamu miti shakakiin se'uun jiru. Hattoota jarri. Isa booddee birrii 5,000 laattee 10,000 fudhatta. Bakka miseensa seexanaa taatee hin sooramte bakka asin jedhe. Amma immoo maal goota? 20,000 laattee maannoo 10,000 laattee 20 fudhatta. Oh, miseensa seexanaan ta'e ID kaardii hojjisiifatta international ID card illuminate jedhanii Ameerikaatti hojjetame fansii kenna. ID kaardii. Yokkee jira isa dhaggeeffatan. Bareechin beeka wanta ta'e. Isa booddee egarte 5 laattee 10 fudhatte. Soormaartaa 10 laattee 20 fudhatte. Amma akkasiin jedhu gaa. Amma ati guddattee wanta taateef 50 kenni 100 fudhattaa sin jedhe. Daftee gaafa 50 laattu achumaan silkii si jalaa cufatu. Kana gaa Lumineetiin Itoophiyaa. Okay. Wanta amma jiru baay'eensaa waan nama gofalchiisudha. Dhiyeenyuma kana ijoolleen sooftiweerii baratan, kompiitar saayinsii baratan, sooftiweerii tokko oomishan Itoophiyaatti. Dafee nama sooromsaadhani. Fe'aas jedhama. Fe'aas 77 jedhama. Egaa fe'aas 77 jechuun akka 777 kan Waaqayyooti 666 kan seexanaa jechuudha. Ijoollee kompiitar saayinsii asuma hawaasaatti baratan hojjetis fe'aas kan. Ingilizii irraa banamee ganama ka ilaayikii godhii birrii 5 argattaa yuutuub irraa. Isa booddee namni birriitti tuulee haabbee. Jarri gaafa biliyeeneerota ta'an gittim hin cufatan soofteer isaanii. Namni nyaatamtee haftee inni kaan maraatee namoota teelee hojjetan baay'ee isaanii nan beeka maraatanii kan ofirra gatta'an. 666 egaa sooromni isa akkasiitu hin ta'in hunduu akkaataa qaba. Hundi isaa seera qaba. Isatti wal sodaachifnu miti. Seexanni gaafuma ka'u I think maalirraa akkan argin beeku namichi tokko ani Yesuus jedhee tarii warri Ameerikaa jirtan as keessa kan jirtan na deeggaruu dandeessu namoonni Ameerikaa. Websaayitii tokkorraa dubbisee hin fidne garuu argeera. Namichi tokko ani Yesuus jedhee ijama fudhateera Ameerikaadha. Footoo nama kanaatiif footoo Joo Baayiden wal biratti argeera. Ani Yesuus jedhee namni kun ijama fudhateera. Egaan isaan kana dugda duuba amantiin seexanaa jiraachuu danda'a. Sababiin isaa raajii sobduun gaafuma ka'u ani Yesuus jedhee ka'a. Ani Yesuus jedhee ka'a. Maqaa kana fudhata. Okay, isa keessan galu. Tarii namoonni namni sammuu hojjetee bira ga'u jettee kaalkuleetiin isaa kun akkami yoo jettan karaa keessana dubbisaa. Kan kitaaba koo irratti barreesse sooftiweerii sana sinifan ergaa. Akkamitti fakkeenyaaf namni gaafa guyyaa 6ffaa uumame. Kanaaf seexanni immoo karaa namaa Yesuus hin argatte. Waaqayyoon argatte. Seexanni face to face Waaqayyo wajjin haasa'uuf aaboos hin qabdu, humnas hin qabdu, dhadda sanaas hin qabdu. Garuu waatti gargaaramtee akkuma nuti waa namaa laannee biiroo wayii gallu seexannis akkasuma karaa biraadhaan dhuftee biiroo Yesuus galtee egaa kun 6. Kanaaf lakkoofsi 6 jibbamtee jechuudha. Lakkoofsa 6 jibbitan jechuun nama jibbamee jechuudha gabaabatti. 6 nama wanta ta'e. Yeroo tokko bineensa mataa torbaa yoo jedhamemma bineensa mataa torbaa galaana keessaa ol ba'ee jedhe Yohaannis. Bineensa mataa torbaa galaana keessaa ol ba'u kana ammatu kaameraa isaa kaastanii viidiyoo isaa kaastanii bineensa gaanfa torbaa matuma tokkorraa torba qaba.
gaanfa torba qaba. Bineensi kun immoo galaana keessaa ol ba'aa jedhe. Bineensi kun bara akkamii kaa'attanii yaaddu? Inni kaan mootota torba'edha. Haa ta'u garuu gabaabaatti isinitti agarsiisa. Bineensi mataa tokkorraa gaanfa torba qabu galaana keessaa ol ba'e nama. Akka jechuun galaanni biyya lafaati. Biyya lafaarraa uumamee jechuudha. Namichi mataa isaa tokkicharra gaanfa torba jira. Mee isiniin lakkaa'a. Isinumtuu ani bineensa jettanii akka hin iyyineef of eeggadhaa. Afaan tokko, qawaa funyaanii lamman, sadii, ija lamman, shan, gurra lamman, torba. Siidha jechuudha bineensi. Mataa tokkichi kanarra gaanfa torba jirti. Namni garuu ganaa waa meeqa laala? So bineensi mataa torbaa inni gaanfa torbaa inni galaana keessaa ol ba'ee tokkoon ishee waaqoon irratti kun dhala namaati. Egaan nuti soori sana keessa galuun balleesse gaafa jireenya amantiitti dhuftan inni kan illumineeti, inni kan 666, inni kan sanaa, inni kan kanaa gaafa ta'u isaan waan si dursan fakkaatu. Ati immoo waan booddeetti hafte fakkaata. Isaan waan si caalan fakkaatu. Ati immoo waan kufte fakkaata. Yeroo sana gaa inni baay'een amantii dhiisee kan booddee deebi'u. Inni baay'een amantii dhiisee kan sokku. Waaqayyo na gargaaru. Inni dogoggorinaa. Biyyi lafaa kun kan seexanaati. Biyyi lafaa kan keessan miti. Kan mootummaa dukkanaati. Biyyi lafaa kan bulchiisa dukkanaatiin bultuudha. Isin kontolaata keessa jirtu. Hin dhufu abbaan keessan gaafa dhufu koochoo godhattanii isaa wajjiniin balaliitu. Koochoo godhattanii isaa wajjiniin faarfattu. Malakata afuufaa sirbitu isaa wajjin. Gaafas biyya keessan argachuu maltu. Kanaaf biyya ormaa isa mootummaan dukkanaa keessa jiru kanatti kan gad darbatamtan akka yeroo hundumaa isinitti tolu miti. Akka yeroo hundumaa galateeffattan miti. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaatti rakkina qabdu jabaadhaa. Kan biyya lafaa mo'eera. Haleluuyaa. Rakkina qabdu jabaadhaa. Ani mo'eera. Ijoolleen dhufeen gara kootti ofitti ansin fudhadha. Iddoon jiraadhu jiraattu. Haleluuyaa. Iddoon jiraadhu jiraattu. Iddoo abbaan kee jiraatu jiraattaati. Amantii kee eeggadhu. Amantii makanatu iddoo abbaan kee jiraatu si geessa. Wanti biraan hin jiru maslaalee biraan. Iddoo abbaan kee jiraatu dhattee mirga isaa teessee qulqullootaa wajjin wal agartee abbaa kee ija fooniitiin agarteetu isaa wajjin haasofta. Kan achi si geessu amantiidha. Sata amantee kanaadha. Sababiin isaa karaan, dhugaan, jireenyi Yesuus. Karaa amanteeti. Dhugaa amanteettati. Jireenya amanteettati. Kan ammoo Yesuus keessa jira. So karaa achirra jirtu kun eega dhugaadha ta'e haala keessa jirtu laaltee abdiin kutate. Waan qilleensi hin jiru laaltee abdiin kutate. Waan kaleessan yeroo tokko waan akkasiin jaalladhani. Ani waan poolitikaatti hin jaalladhu. Waa'ee nama hamachuu hin jaalladhu. Abaluu cimaadhaa, abaluu jabaadhaa hin jaalladhu. Si'uma naan dhufu. Waa'ee kee gaarii samaa haasa'uuf yeroo hin qabu. Waa'ee Yesuus naasa'a. Garuu maqaa Waaqayyoo irratti qalliin hin jiru na biratti. Namicha tokkotu Gondorii dhufee kuyyuutti sin fayyisaa jedhee namicha tokko tonkolee raatessee birrii baankiidhaa baay'isiisee namicha waggaa dheeraa ciise kana birrii 188 jalaate namichi immoo raatee duukaa deeme. Namichi gaafa matatiin sun irraa badee dammaqu hin iyye. Taaksii irratti iyyee qabsiifatee fayyisuu dhufee hattuu ta'e argame. Hidhaa gale. Namoota baay'ee biratti maqaan Waaqayyoo akkas ta'eera. Akka caccabaa markabaa ta'eera. Agalgaa'ima keenya tokko yeroo jedhu amantii keenya jechuudha. Jara tokko isiniin kadhadha jedhee dhaqee jiruunfadhaa isiniin kadhadhaa jedhee
haati manachaa amma warqee ofirraa fuutee warqee gara giraamii 45 mormarra jiru xarapheessaa warra keessee kadhatti. Jiruun fadhaa ilaallaa waaqa osoo rukutaa jedhee utuu isaan kadhatanii fuudhee kiisii keessa keeyatee raajuutti ga'e. Namoonni baay'een amantii isaanii akka caccabaa markabaa godhaniiru. Haati jabaadhu iddoon jiraadhu dhuftee jiraattaa siin jedha Waaqayyo. Ergaa kana argaa fudhadhaa. Haaleluyyaa. Haati jabaadhu. Egaa dhaggeeffadhaa. Namni amantii dhumarratti kabajama. Isa lammaffaa gaafa nama amantii taatan. Haaleluyyaa. Gaafa nama amantii taatan jaallattanis jibbitanis dhumarratti amantiin keessan hin beekamu. Ooraa baay'ee. Haaleluyyaa. Jaallattus jibbitus mana musliimaa keessas jiraadhu, biiroo mootummaa keessas jiraadhu, biiroo warra polotikaa keessas jiraadhu, waraana keessas jiraadhu. Gaafatti nama amantii taatu dhumarratti namni hunduu amantii keessatti harka kennata. Eenyullee ta'e eenyu har'a siin falma malee madhumaatti siin hin falmu. Eenyullee ta'e eenyu har'a waaqa keetti qoosa malee madhumaatti hin qoosu. Mee hojii ergamootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 25 ilaalaa. Hojii ergamootaa boqonnaa 16 25 kaastanii hanga 30tti yoo ilaaltan iddoon kun Phaawulosiif hojii kutaa lammaffaati. Yeroo isiniin jedhu Phaawulos boqonnaa 9 irratti amane, boqonnaa 9 irratti tajaajila jalqabee, boqonnaa 7 irratti Isxifaanosin ajjeese, boqonnaa 8 Isxifaanosin ajjeese, boqonnaa 9 irratti Waaqayyoon amane hojii jalqabee, boqonnaa 11 keessatti, 12 keessatti, 10 keessatti rakkootu isa mudate. Rakkoo sana hundumaa baatee Phaawulos sababii Barnaabaas abbaan hafuuraa isaa jiruuf hojii wangeelaa hojjechaa ture. Guyyaa tokko garuu Barnaabaas abbaan hafuuraa Phaawulosii fi Phaawulos walii galuu dadhaban. Innis maanni Phaawulos mul'ata tokko dhufe. Mul'ati Phaawulosit dhufe lubbuu kaleessa amansiifne irra deebinee ilaallaa jedhe. Abbaan hafuuraa Phaawulos Barnaabaas immoo kaleessuma hujaratti nutumuuf gamtii, nutumuu barbaaddi, lakkii nannu jedhe. Asitti gargar ba'a. Asitti Barnaabaas booddee deebi'ee Phaawulos Sillaasiin fudhatee gara warra kaleessatti lallabuu barbaadutti ka'e. Yeroo kana maaltu ta'etti fakkaata? Akkuma Barnaabaas sodaate dubbiin namni warra amantiidhaan falman hin ka'an. Warra amantiin jaallanne hin ka'an. Warri hooda dubbachiisan, warri mana qaalluu dhaqan. Baay'ee kan sin dhibu qaalluu raajummaa seexanaa dubbattee mootummaaf gibira kaffaltutu biyya sana keessa jira jedha. Hooda dubbachuu isheetiin mootummaaf gibira kaffaltu. Akkas jechuun mootummaan sappoorti godha jira jechuudha. Isheen kun gaafa Phaawulos fa'aa agartu akkanatti hin jette. Jarattiin kun warra amantii jette. Akkasiin jedhan safarri. Haaleluyyaa. Namittiin kun nama amantiiti. Namni barbaada namni jedhan harkaa fudhadhaa dhugaa Waaqayyooti. Akkasiin jedhu. Mannumtati keessa jiraattu. Biiroomtuti keessa jiraattu akkasiin jedhan. Obboleettiin kun nama amantiiti. Karaa Waaqayyoo abbaa namatti agarsiistu. Ilaa jaalladha. Karaa Waaqayyoo namatti himu. Wangeela namatti lallabu. Kun nama amantiiti. Jedhanii booddee buutee iyyiti. Warri sitti iyyitu yoomiyyuu sin dursitu. Dhuguma sin jedhaa warri sitti iyyitu yoomiyyuu sin dursitu. Si booddee deemtee mayyiti. Jarattiin kun nama amantiiti. Booddee buutee iyyiteennaan Phaawulos waa balleesse. Phaawulos maal godhetti fakkaata? Galagalee ifateera. Asitti dogoggorri Phaawulos maal hojjetan booddeetti galagale ifate. Si booddeedhaa kan iyyitu ati fuulduratti adeemi. Haaleluyyaa. Galagalee haa ifatu iyyuu malee hafuurattiin hin kufte. Amma gaa dubbitu qabu. Mootummaan reebee caccabsee mana hidhaa galche. Hatanii miti yookaan waa sobanii miti amantii isaaniitiif jecha.
dhaggeeffadhaa lammaffaa kana. Amantiin kee hin beekamaan sin jedhe. Namni amantii yeroo hundumaa amantii isaa beeksise xumura. Phaawulos Sillaas gara harka walakkaa Waaqayyoon kadhatanii faarfatan. Yeroo darbee kamirratti akka barsiisan beeku baay'ee guyyaa guyyaan lallaba waliin lallabuuf kamirratti akka lallabe na jalaa bada garuu akka lallabe keessi koo na beeka. Dammaqaa kan jiru irratti waa'ee gaara Shiiloo yeroo torbaatii fi waa'ee halkan walakkaa kana kaasee ture. Phaawulos Sillaas guyyaa hidhaman garuu halkan kadhatan halkan faarfatan. Guyyaa hidhamanii halkan faarfatan. Guyyaa hidhamanii halkan kadhatan. Maal hojjettan? Waaqayyo yeroo isaan kadhatanitti irraa bane, yeroo isaan faarfatanitti irraa bane. Achirratti waan dubbadheen ture. Waaqayyo koo yeroo mati kaatutti sii ka'a. Yeroo mati kaatutti sii ka'a. Phaawulos guyyaa hidhame maa guyyaan faarfanne. Guyyaa hidhame maa guyyaan kadhanne. Utuu madaa qaqqabatuu aduu ofitti dhiisise. Tokko tokko akkas ta'an. Utuu madaa namaa qaqqabadhu jechi namatti nu madeessite. Waan arrabi namaatti nuun jette. Ituma qaqqabannu aduun nutti dhiyaa jira. Waaqayyo nu adammas. Kana keessan galu. Phaawulos Sillaas gaafa halkan walakkaa 25 kana irratti Waaqayyoon kadhatanii faarfatan amantiin isaanii hin beekan. Haleluyaa. Lafumatti jirtutti amantiin kee beeka. Lafumatti jirtutti amantiin kee beeka. Amantiin akkasii jiru. Jireenya amantii jiraachuun akkas. Lafuma jiraatanii amantii isaanii beeksisu. Nama Waaqaati. Mee hundi keessa warri mootii irra sinii taa'us jedhame jechuma kana jedhan kan nama Waaqaati jedhame. Dhugaasi biiroo jirtu keessatti, mana mootummaa jirtu keessatti, kushiinaa keessa jirtu keessatti, የእግዚአብሔር ሰው ነህ። nama Waaqaati ani, nama amantiiti ani. Nama karaasi Haleluyaa. Haleluyaa. Namoota akkam jettu amantiin kee beekama. Yeroo takka jettu amantiin kee dinqii ta'a. Barana poolisii tokkotu eerpoortii Keeniyaa irratti ID kaardii sanatti agarsiisee ani poolisiidha jedhee natti agarsiisee waraqata ittiin dhuftee naa kenni naan jedhe. Ani waraqata kootuu ittiin kenninanii waa ittiin jedhe. Nama biyya kana galuu eeddamoo seexana sin eeddaan jedhe. Poolisichi kolfatti ka'e irra naa deebi'e. Hooma namni biyya kana galuu fattashaa gaafattamoo seexanas biyya kanarraa hin eeddaa'uun jedheen. Isa kana aaboo paasteroota qabaa nummoo waraqata laaluu aaboo qabnaa eeyyuutu akkasiin jedheen. Isa kana eeyyuutu akkatti hin qabaanne si godhe. Eerpoortii makeetti naa kadhadhu walii kadhachuutti kaane. Eegan isaa kadhadhee raawwadhee hamma baarri Keeniyaa eerpoortii isa dhumaatti shaantaa koo naa dhiibe. Akkanaan jedhe jechi kee nama naasisaa jedhan. Galanni Waaqayyo haa ta'u. Lafati jirtutti maqaa Waaqa keetii alallabamu. Wanti dhufee dhufu. Warri amantii biiroo isaanii keessatti maqaa Waaqa isaanii beeksisu. Yeroo baay'ee biyya kana keessatti waa'ee biiroo Allaamuddin gaafa kaafnu namoonni kaan jawwee keessa jiradhu. Namoonni kaan hin akkas jedhu. Allaamuddin biyya Itoophiyaatti beekamaadha. Yeroo tokko garuu nama tokkotu dhimma ta'e beellama na wajjin qaba. Fooqii 8ffaa irratti na beellame. Fooqii 8ffaa gaafa namni kun ajajaa walii galaati. Yeroon biiroo sana gale liiftidha yeroo naqu waa'ee jawwee yaadaa dhaqe. Mana kana keessa jawwee jira jedhanii manni kun akkasiin jedhaan dhaqeen namicha wajjin teenyeetu haasofnu haasama walitti tollee maal sagaleen kee furdataa galgaayiidhaa onaan jedhe. Lakki ana galgaayii miti paasteriidhaan jedheen. Maal jechuu keetii isa fixataadha jechuu koodhaan jedheen. Anis akkasiin jedhe. Atteessanii moo'innaa eenna biiroo masaa keessaa kaasanaa masaa keessaa achi abbuteetu macaafa gaffuudhe abbe kun narraa addan ba'u jedhe. Waaqa warra akkasii nu baqe. Haleluyaa.
irra keessa fooqii biiroo allaa muddiin taa'ee macaafa kaasanaa keessa kaa'ee taa'abe. Dhiira Waaqayyo isaa eebbisu. Ameen. Warra amantii isaanii kabajanii amantii isaanii beeksisanii nama amantii. Tokko tokko yeroo waa'ee amantii kaasnu paastaa bishaan buutee ta'a. Paastaa hundi keessan beektu. Yoo ashaganii dhuftu eeboo fakkaatti waama nama waraantu. Gaafa bulluqa lixxu garuu Yesuus Kiristoos jetti fasasasa jette kan miti. Amantiin keessa kan miti. Hoo waama xinnoo tokko bira ga'e kan gatamu maal Waaqayyo amantii kana keessa keenyatti jabeessii kaa'e. Ameen. Homa birrii xinnoo tokko alkoo kan gurguramu miti amantiin kee. Beeksise lafa jirtutti amantii kee. Dubbadhu lafa jirtutti waa'ee Yesuus kee. Ameen. Maal ijoollee inni kaan hateeyyuu du'aa jira. Wangeela irratti du'uun ikkoo gootummaadha. Amantii ofii du'uun gootummaadha. Beektamte kana. Gurgureen amantii kee. Ameen. Akka jedhaa bee heddummaa hidhaa. Phaawulos Sillaasiin bira dhufee akka keessan akkam ta'u maaltu narraa eegaman. Yesuusitti amani. Haleluuyaa. Hidhamaa madaa baatee wangeela lallabu awayyuu anaa nyaatu. Madaan irraa inni qabnee maabbee waa'ee Yesuus haasa'a. Rukuttaan namaa ittiin fayyine waa'ee Yesuus haasa'a. Jirma isaanii muka gidduu miilla isaanii jirma gidduu galchanii hidhanii anaa nyaatu. Hattuu miti amantiif. Tu madaan irra jiru alangaan kukkuttee dhiigi isaaniitu yoo coobu Yesuusin amanii jedhan. Namichumti isaan tume gadi baasee miilla isaanii irraa dhiqe madaa irraa dhiqe. Isaan madaa isaanii ofirraa hin miiccine wangeela lallaban amantii isaanii beeksisan. Yeroo tokko tokko dura madaa keenya ofirraa dhinnee waa'ee Yesuus dubbanna. Boloota koo jecha kanallee baay'een jaalladhu. Yeroo baay'ee hin jiru boo'ichan na qaba. Yesuus Kiristoos du'aa ka'ee sa'aatii 36ffaatti yookaan akka lakkoofsa Yihuuditti guyyaa sadaffaa Yihuudiin 12 taa'im kalaandariin isaanii kanaaf guyyaan tokko sa'aatii 12 sa'aatii 36ffaa fannoo irraa bu'etti dilbata ganama Yesuus du'aa ka'ee madaa sana baate ituu madaan besmaarri quba harka keessa baateen qooriin ituu isheen miilla keessa baateen qooriin madaa sanaan bartoota isaa warra balbala cufatan barbaacha dhaqe. Waaqa madaan isaatti itti dhaga'amin madaa keenyaaf kaatu qabna nuti. Ameen. Waaqa waraanamuu isaatu itti dhaga'amin waraanamuu keenyaaf kaatu. Gaafa dhaqan ijoolleen balbala cufattee abdii kutattee walitti dachaatee boossi. Gala Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 19 irratti ijoollee nagaan siniif haa ta'u ittiin sodaatinaa nagaan siniif haa ta'u. Madaa baadheen sinii dhufe madaa hin qoorfanne ganaa dhaqee madaa koo ofirraa miiccee sin hin barbaanne madaa koo irra sintu naa caalatti jedhe. Goota madaa baate nama barbaada. Akka jedheeru sana achiin turre Toomaas dhuguma si yoo ta'e madaan sa'aatii 36 qoortu ammayyuu yoo madaan kee banaa ta'e kuduran quba keessa baasee ilaala akka inni ta'e. Abbee anaa nyaatu Toomaas jedhe hin qoorre kottuu quba keessa baasee ilaalisiif jedheen kaataa. Gaafa Toomaas qubatti dha'u asiin ba'a. Isa booddee dhuguma kun gooftaadha. Toomaas kan mamteen ta'iin kan amante ta'i ittiin jedhe. Waaqa madaa baates barbaadu kana waa'ee isaa yoo dubbatte maal si saalfachiisa? Waaqa madaan isaatu ittiin dhaga'amin siif kaatu kana. Ati immoo reebamteeyyuu hidhamteeyyuu yoo amantii kee kana beeksifte maal sitti fakkaata? Amantii keessan hin gatinaa. Amantii keessan hin irraanfatinaa. Wanti ta'e haa ta'u faarfadhu amantii kee. Haleluuyaa. Wanti ta'e haa ta'u dubbadhu waa'ee gooftaa kee. Dhugaa ba'i waa'ee Yesuus. Inni jiraataadha. Haleluuyaa. Dhugaan isin hin jedhan. Ana bira dhufanii Ortodoksii baay'ee kadhata. Musliima baay'ee kadhata. Qeesiin bataskaana keessaa qaddasu baay'een dhoksaatti naa kadhadhuudha. Hin dhufa na bira. Dhumarratti garuu inni kaanii meendaadhuma na rakkise malee dhugaa isaa hin keetiitidha. Yoon achii bahe meendaa waan hin nyaadhu hin qabu. Kanuma na rakkise malee dhugaa isa kan keetiitidha.
Waaqayyoon haa gargaaru. Namoota baay'ee wajjin haasa'eera. Mee amantaa musliimaa keessaa warra turan warra taraa isheetu hin ta'in hajii warra ta'an warra maariga qaban waa'ee Yesuusin mariisisaa. Isaan caalaa hin beektan Yesuus akka du'ee ka'e Yesuus akka deebi'ee dhufu hajiin dhugaa hin ba'u. Warri sirriitti quraana baratan maaliif irree isa kanatti waliin galtanii yoo jettan seeran nu daangeessa kaafiraa wajjin hin dhaabatin nuun jedhaan hin beeka hundumtu. Egaa hunduu beeka ta'e maal dhoosite wajjin duuta lafa dhattu xan nama waaqaati jedhu dubbadhu. Bakka ani Yesuusin hin beeka ani kan Yesuus jedhi dubbadhu. Maal amantiin kee kun hin gatiin amantii kee galanni waaqayyoo ta'u. Warri sagantaa Deliverance hirmaattan yeroo baay'ee wangeelan barsiisa. Nan jaalladha wangeela. Caabseen immoo haasa'a dhimma koo miti. Isuma caafameen immoo maal dhibe. Egaa waaqayyo nama qabas keessaa jira namni namatti dubbachaa jiru qaba waaqayyo. Obboleetti madhokattee teessee obboleessuma dhokate taa'ee an kan Yesuus jedhee of eeggachaa an kan Yesuus tara ሰው አይደለም ምናምንቴ ሰው አይደለም የተከበረ ልጅ ነኝ ሚጫ ከበጀምቴዳን ኢጋን ከንቢተምቴዳን እንገቶ አንቲኮ ጅራታ ኢየሱስ ሂንዶ ተባየው ላልተን ፓኪስታኖ ተባየው ላልተን ሶማሌ ተባየው ላልተን ፈያተው አለማጅሩ ወራ ናጅሩ ተባየው ላልተን ፈያተው አለማጅሩ ማለፍ እንገኖ መንቲኮ ሂኒሱ ሃሌሉያ engada Suudaan agartaniitu jaarsolii waldaa nama sadii amantii keenya hin gannu jedhu itti faradamee jira. Suudaanuma kan tarii itti dhufuu danda'a. Jaallattanii jibbitanis dhumarratti amantiin keenuma beekama. Waaqayyo gargaaru. Kutaa sadaffaa, afuraffaa, shanaffaa yeroo biraan itti fufa. Har'asuma irratti dhaabaa xinnoon sinii kadhadhaa isa nutti dubbatee Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Eebbifama. Haleluyaa. Tarii namoonni tokko harka kaasaa turtan waan dubbadhe irratti tarii wanti isinitti gaaffii ta'uu jiraate daqiiqaa tokko isiniifan kenna. Waan dubbadhe irratti wanti isinitti gaaffii ta'uu jiraate dubbachuu dandeenya. ዛሬማ ወዳጄ አይኖችን ተገብተው አያለው አጥርቼ የህይወት ትርጉሙ በወጉ ገብቶኛል የሳለው አጥርቄ አድራሻዬ መስቀል ስር ነው አድራሻዬ አድራሻዬ መስቀል ስር ነው አድራሻዬ መዳኛዬ መምለጫዬ መፍወሻዬ መስቀል ስር ነው አድራሻዬ Agarsiisa ittima dhimma keessa የህይወት ትርጉሙ በወጉ ገብቶኛል የሳለው አጥርቄ አድራሻዬ መስቀል ስር ነው አድራሻዬ አድራሻዬ መስቀል ስር ነው አድራሻዬ qulqulluu waan attimaa namoonni rakkoo adda addaa qabdan Waaqayyo irraa ifadhu naan jedha. Kanaaf lafuma isin dhukkubu sanarra harka keessan geessu. Namoonni rakkoo adda addaa qabdan rakkoo kamiyyuu haa ta'u dhugaa isin jedha irraa ifadhu naan jedha Waaqayyo. Kanaaf isin irraan ifadhaa Waaqayyo muma isin irraan fachiisa. Haleluyaa. Isin irraan ifadha Waaqayyo sirraa geggeessa. Marraa chaana yasee kaatiyaa boodadee. Lafa isin dhukkubu harka keessan geedhaati Waaqayyoon eegaa. Waaqayyo amma hin dhufa isin irraa rukuta. Nama amane wajjinan kadhadhaa Waaqayyo kana hin godha. Haleluyaa. ጠላት ክፉ ሲል ሆነልኝ ረበብ ዛሬማ ወዳጄ አይኖቼ ተከፍተው አያለው አጥርቼ የህይወት ትርጉሙ በወጉ ገብቶኛል
ይዛለሁ አድርጌ አድራሻዬ አድራሻዬ መስቀሉ ስር ነው አድራሻዬ አድራሻዬ መስቀሉ ስር ነው አድራሻዬ መዳኛዬ መመጫዬ መፈወሻዬ መስቀሉ ስር ነው አድራሻዬ አድራሻዬ ኢየሱስ ስር ነው አድራሻዬ አድራሻዬ መስቀሉ ስር ነው አድራሻዬ መዳኛዬ መዝናኛዬ መፈወሻዬ መስቀሉ ስር ነው አድራሻዬ ዛሬ ደስ የሚል መንፈስ ነው ያለው ጌታ ምስክሬ ነው ሰለብሬት የሚያስደርግ መንፈስ አድራሻዬ ኢየሱስ ስር ነው አድራሻዬ አድራሻዬ መስቀሉ ስር ነው አድራሻዬ መዳኛዬ መዝናኛዬ መፈወሻዬ መስቀሉ ስር ነው ዛሬ ደስ የሚል መንፈስ ነው ያለው ጌታ ምስክሬ ነው Harkisa ol fuudhaati narkaa fudhadhaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiin si'achi kana wanti sin rakkisu hundumtuu raawwatee hiikaa argatu. Ameen. Mana keessanitti gaaffii kan ta'e mee obboleessi keenya Addisu mata duree kana irratti xinnoo ishee na gargaari kadhadhu mata duree kana xinnoo ishee kadhadhu isa booddeetti deebi'ee kadhadhaa dhuguman siniin jedhaa Waaqayyo nama hiiku qabas keessaa. Amen. Ana nu waan tokko sirraa abaara. Dhukkubuman sirraa abaara. Anseensi abaara. Dhukkuban sirraa abaara. Rakkoon sirraa abaara. Nama ni hiikuu qabaa jedha Waaqayyo. Dhiibaa. Eebbis wajjin jedhamee deebi. Dhiibaa jalan. Dhiibaa raasee gaafa. Yaa karaa darbe warra namaas. Malee Waaqayyoon hin kadhannaa wal faana bulee tokko. Waaqayyo yeroo kanaa fi sa'aatii kana nuuf kennee maqaan isaa kan galateeffame haa ta'u. Egaa waan hundumaa gararraadha. Galgalli kuni galgala koo fi galgala keessanii galgala itti yaadatamu keenya galgala carraa kana argachuu keenyaatii fi Waaqayyoon hin kadhannaa. Haleluuyaa. Si kadhannaa abbaa keenyaa gooftaa keenyaa galanni fi ulfinni baraa hanga baraatti siif haa ta'u. Jecha kee keessatti nu eegdee jecha kee keessatti yaa Waaqayyo ayyaana keedhaan dubbii keedhaan sagalee keedhaan yaa Waaqayyo sirraa baruu waan hundumaa nu barsiiste galanni ulfinni siif haa ta'u. Amma immoo sa'aatii kana sin kadhadha gooftaa keenyaa abbaa keenyaa galgala kana obboleettii koorraa wantan galaafadhu qaba wantan abaaruun qaba wantan irraa cabsuun qaba maqaa Iyesuus Kiristoosin kan irraa cabe haa ta'u. Maqaa Iyesuus Kiristoosin nan jedha kan waraaname haa ta'u. Miliqee galu kan bare dawoo godhatee galu kan bare fulaa qabatee juucatee cufatee galu kan bare maqaa Iyesuus Kiristoosin nan jedha amma galgala kana kan waraaname kan nyaatame haa ta'u. Ija eenyu miliquu danda'a ija nama foonii miliquu danda'a ija nama miliqee galuu danda'a garuu ija Waaqayyo miliqee akka hin galle amma sagaleen maqaa Iyesuus Kiristoosin isinitti baafameera. Maqaa Iyesuus Kiristoosin jireenya obboloota koo hiitee kan jiru namummaa isaanii hiitee kan jiru afuura isaanii hiitee kan jiru mul'ata isaanii hiitee kan jiru Waaqa wajjin akka waliin agarre lammii isaanii wajjin jaalalan akka waliin agarre maqaa Iyesuus Kiristoosin dhukkaamsitee kan jirtu amma sa'aatii kanarraa cabi. Obboloota koo dubbii kee argatu. Obboleessa koo dubbii kee argatu.
Inni obboleessa koo sagaleen kee haa argatu. Amiin. Sagaleen kee nama argate. Gaafa ulfinni kee nama argate. Ora baba baseya. Dawoo godhatee deemuu kan bare. Dawoo godhatee munyuuquu kan bare. Dawoo godhatee dhabbee namaa qabatee doombessee kan deemuu bare. Kan deemuu bare. Amma maqaa Yesuus Kiristoosiin kan nyaatame haa ta'u. Ameen. Abajana barabashe. Maqaa gooftaa Yesuus. Waaqayyo sagalee kee baasi. Amen. Ati yaa Waaqayyo sagalee baajataa kee baasi. Ameen. Sagalee kee baafamu gaafa dubbiin kee gadi ba'u. Gaafa ulfinni kee gadi ba'u. Obboloota koo fayyinatu ta'a. Yaa Zakkiyoos har'a mana kee seenuun anaaf ta'a akkuma jetti. Gola obboloota koo ati seenuun siif ta'a. Gola seenuun siif ta'a. Amen. Sagalee kee ramadii Waaqayyo. Amen. Sagalee kee barbaadutu jira. Sireerra ciisee kan sagalee kee barbaadutu jira. Mana hidhaa taa'ee kan sagalee kee barbaadutu jira. Sireerra ciisee kan sagalee kee barbaadutu jira. Yaa kan kiiloodhaan morra labagaas. Sagalee kee barbaadna galgala kana abbaa keenya Yesuus Kiristoos sagalee kee nuu ramadi. Baajata akkaawuntiingii barbaadna miti. Baajata qabeenyaa biyya lafaa irratti nama mul'isu barbaadna miti. Dubbii keessa dhugaa sana barbaadna. Sagalee keessa nama fayyisu. Sagalee keessa nagaa baatu. Sagalee kee isa waan hundumaa gararraa caalu. Isa aannanii fi dammarra caalu. Sagalee kee barbaada sabdi kun. Sagalee kee barbaada lafti kun. Sagalee kee barbaada manni obboloonni koo keessa jiran. Gaafa sagalee kee nama wajjin jiru. Rakkinatu namarraa fagaata. Salphinatu namarraa fagaata. Ati sagalee ramadi. Ati sagalee ramadi. Ati sagalee ramadi. Ati baajata ulfinaa ramadi. Galgala kana baajata ulfinaa barbaada golli obboloota koo. Lapheen obboloota koo. Nuun obboloota koo. Baajata haa ramadamu. Baajata hafuura haa ramadamu. Baajata ulfina haa ramadamu. Yaa korrala ijeen boosqala bayi. Sagaleedhaan mul'atu Waaqayyo. Sagaleedhaan mul'atu Waaqayyo mana obboloota koo irratti. Sagaleedhaan mul'atu Waaqayyo lafa isaan dhukkubsatanii jiranitti. Siree isaan dhukkubsatanii jiranitti dhaqi. Maaltu beekaa? Ufan ajjeesa jedhanii yeroo itti isaan hulaa garaagarii ilaalan jiraachuu danda'a. Garuu Waaqayyo sagaleen kee galgala kana isaan haa oolchu. Hidhamanii furmaata dhabanii boohaa jiraachuu danda'u. Maaltu beekaa? Jireenyi isaanii harkaa badee boo'uu danda'u. Ati yaa Waaqayyo dhoksaa nama hundumaan agarta. Galgala kana dhoksaa obboloota koo ati ilaali. Maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenyi kan isaanitti dukkanaa'e, haalli kan isaanitti hadhaa'e, amma maqaa Yesuus Kiristoos isaanitti mi'aawaa eegalu. Sagaleen gara isaanii dhagee isaan jabeessu haa eegalu. Humni gara isaanii dhagee isaan jabeessu haa eegalu. Haawuriin kee isaanitti haa dhaqu. Araarri kee isaanitti haa dhaqu. Ayyaanni kee isaanitti haa dhaqu. Isaan yaadadhu. Buna isaan jiran keessatti isaan wajjiniin ta'e. Bakka jiran keessatti isaan wajjiniin ta'e. Humni kee nama lafaa taatuutti beeka. Humni kee nama gargaaruutti beeka. Humni kee nama fayyisuutti beeka. Humni kee dura dhageessisuutti beeka. Humni kee jaamaa ija banuutti beeka. Yaa tooftaa laadii morra laadiina joona morra labagaas. Ati sagaleedhaan gara obboloota koo dhaqi galgala kana. Galgala kana galgaleeffadhu yaa Waaqayyo karaa isaan irra dhaqi. Mana isaan dhaqi. Bakka isaan jiran dhaqi. Haleluuyaa. Siyaa galatu abbaa keenyaa ulfaadhu. Jiruuf ulfaadhu. Dubbii jiruuf ulfaadhu. Kadhata jiruuf ulfaadhu. Ayyaana jiruuf ulfaadhu. Ati sagalee kee waaqarraa ergi. Ayyaana kee waaqarraa ergi. Garbicha kee Waaqayyo nutti irraan koree obboloota kootti dubbadhu. Yaa Waaqayyo garbichi kee qodaa duwwaadhaati isaan irraan koree dubbadhu. Humni dibata kee irraan haa mul'atu. Humni adda isaa irraa haa mul'atu. Calaqqee adda Musee irraa isarraan haa mul'atu.
ayyaana kee keessa yaa tajaajilu ayyaana kee keessa ta'ee yaa waaqayyo dubbii kee haa dubbatu yaa loodaan akarraa diini seeni morra labagaas ati duwwaan isaa wajjiniin ta'e Oloota koo ta'e gara keenya ta'e garee keenya ni taatiin Yesuus nu wajjiniin ta'e nu eegi gargaare maqaan Yesuus jettee Hallelujah. Addisuudha waaqayyo si addisuudhaani. Waa addisuutiif galanni waaqayyo haa ta'u. Egaan amma waan amanaa waaqayyo rakkoo isinirraa geggeessa. Amen. Hallelujah. Sa'aatii 6:10 Itoophiyaan kalaandarii amma 7 isinii kadhadhaa. Sa'aatii 1 daqiiqaa 10 yookaan daqiiqaa 70 walii wajjin kadhannaa. Nama baay'ee isin kadhadha. Mee jalqaba kanaa Feeneet Haayiluutiin kadhadhaa. Feeneet Haayiluu yoo na dhageesse natti dubbachuu dandeessa. Natti hin dubbanne. Mootirra jira mootirra. Nuti ishee Feeneet Haayiluu. Inni beeku keessaan bilbiluu fi eeggaan biraa qabdi. Dukkanan irraa cabsanaan jedha waaqayyo. Nuti irraa qabatu addaa ta'e. Feeneet Haayiluu dhufteetta? Hin jirtu fakkaata. Okay. Baatu. Innofti nama waaqayyo bilbilaaf hin jira. Eewula nama beektu. Okay. Okay. Harka ol fuudhaa. Maqaama Yesuus Kiristoosiin rakkoo waan jedhame isinirraa cabse. Amen. Kan seexanni kaa'e, kan namni kaa'e,